Abdi haa. Abdi eessarraa dhufte? Ganda kam? Edmee sinti. Waldaa 1,000 ol biyyattii keessatti kan dhaaban ergamaa dambiin du'aan boqotanii jiru. Maaltu isaan mudate? Biyyattiin lola hamaa keessatti argamti. Waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus ibsa ariifachiisaa baastee jirti. Yooyaa ashamaa akkam jirtu? Nagaaf jaalalli Waaqayyoo bakka jirtan hundatti isiniif haa baay'atu. Kun YouTube chaanalii Boonsaa Addisuu Guuteetii haaraa yoo taatan subscribe gochuudhaan maatii keenyatti dabalamaa. Viidiyoowwan yeroo yerootti gadhiisnus dafanii akka isiniif dhufaniif mallattoo beelii banaa gochuu hin dagatina. Gatiin kee Waaqarratti kan ulfaatedha. Waggaa lamaanirraa ta'a kanan bilbileef ergamaa dambiin akkamii jedheen. Innis nagaa keetii naan jedhe. Anis siin kan ilaallatu gaaffii fi deebii dheeraa si waliin gochuun fedhaa jennaan. Innis yoo Waaq jedhe fuulduratti ni ta'a naan jedhe. Gaaffii makana irra deddeebiin yeroo baay'een gaafadheen. Deebiin isaas yeroo hunda Gooftaan yoo jedhee ni ta'a naan jedha. Ani ergamaa dambii kanan beeku waggaa 10 fuulduradha. Waldaa kiristaanaa keessa yeroo inni tajaajiludha. Waa'ee isaa seenaan kanan dhaga'ee Bulee Horaattii fi Shoneetti mootummaa dargii keessa Waaqayyo karaa isaa sochii hafuura qulqulluu guddaa taasisaa akka turee fi waldaan hedduun sababii isaan kan biqilte ta'uun beeka. Ergamaa dambiin anaaf gorsaa koo naaf ta'eera. Yeroo rakkisaa tokko tokko gorsaa fi ayyaana Waaqayyoon ceera. Ergamaa dambiin baadiyyaa keessatti waldaa baay'ee dhaabuudhaan nama jireenya isaa goota wangeelaa ta'ee darbedha. Waldoota 600 ol hundeessuun naannoo Bulee Horaatti waldoota baay'ee nama dhaabedha. Kana boodas Shaashamannee kaasee hanga Keeniyaatti nama wangeela mootummaa Waaqayyoo babal'isaa turedha. Tajaajila isaa namoonni beekan ergamaa dambiin waldoota 1,000 ol akka dhaabee ni dubbatu. Du'aan boqochuu isaa yoon dhaga'u garaan koo baay'ee waanan jedhuun dhabe. Waaqayyo garuu beekaadhaa. Maatii firoottan isaa hundaaf jajjabinan hawwa. Kana kan dubbate tajaajila wangeelaa Zarihuun Girmaati. Itti aansuudhaan ibsa ariifachiisaa waldaan makaana Yesuus laattee isiniif dhiyeessina. Dhimma biyya keenyaa irratti waldaan warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa ibsa ariifachiisaa kenname. Kabajamtoota uummattoota Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa, kabajamtoota hooggantoota olaanoo waldittii, kabajamtoota paartinaroota waldittii fi amantoota waldittii hundaaf. Waaqayyo abbaa keenya irraa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos irraas nagaa fayyaan hunda keessaniif haa baay'atu. Waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa bara 2014 gayya 17 hanga 22tti walgahii kaawunsilii biyyattii 18ffaa magaalaa Finfinneetti gaggeessaa jirti. Walgahii kanarratti kaawunsilichi dhimma biyya keenyaa ilaalchisee miidiyaawwan biyyattiif waamichi tiksummaa himuun waan barbaachiseef ibsi itti aansee jiru waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaa irraatii laatameera. Waldaa warra wangeelaa makaana Yesuus Itoophiyaatti tajaajila hunda galeessa ta'een misooma biyyattiif tokkummaa ishee ibsuu tajaajila guutuu ta'etti argamti. Tajaajilli kun wangeela lallabuu fi waldaa ijaaruurra kan darbee biyyattiin akka biyyaatti nagaan akka jiraattuuf uummata isheef garaagarummaa irraa tokkummaa irratti xiyyeeffatanii haqaaf walqixxummaan keessatti diriiree fi tokkummaan biyyattiitti cimuuf irratti xiyyeeffachuun Itoophiyaan eenyummaa saba qomoo afaan kan isheen bakka bu'anidha. Kanaafis waldaan kiristaanaa keenyaa fakkeenyadha. Garaagarummaawwan kanneen kun garuu akkuma baay'ina isaanii biyyattii ijaaruuf sababa kan ta'an malee diigamuuf sababa akka hin taane waldaan kiristaanaa keenya gahee mataa ishee baachaa jirti. Yeroo dhiyootii asitti biyyattii keessatti walitti bu'iinsa dhiiga dhangalaasuu uumamaa akka jiru beekamaadha. Kaaba biyyattii keessatti keessumaayyuu naannoo Tigraay keessatti waraanni badiinsaa qabeenya lubbuu irratti kan ta'e yeroof tasgabbaa'uunsaa gaarii ta'us haa ta'u malee naannoo biyyattii kan biraa keessatti kanneen dhihaa kibbaa fi baha biyyattii keessatti badiinsi hamaan ta'aa akka jiru dhaga'amaa jira. Akkuma armaan olitti ibsametti rakkoo akkasiif falli kennamuu qabu waamicha araaraa qofa akka ta'e waldittiin ni amanti. Akkuma beekamu waldaan kiristaanaa keenya sababawwan garaagaraa ibsa isheen laattee waamicha araaraa gochaa turteetti. Ammas waamicha kana irra deebiin uummata biyyattiidhaaf ni gooti. Akka waldaatti wal dhabdee fi walitti bu'iinsa kamiyyuu mariif araaraan akkasumas dhiifamaan hiikuun ni danda'ama. Kanarraa kan fooyya'ee filannoo biraanii hin jiru kan jedhutti ni amanti.
dhumarrattis uummati keenya nagaaf tasgabbii guutuu ta'een akkasumas misooma saffisiisuuf yeroo kanatti bu'aan karaa nagaatiin argamu dursa akka kennamu waldaa warra wangeelaa makaanii Yesuus Itoophiyaa adaraa guddaa waliin maqaa Waaqayyootiin biyya keenyaaf waamicha ni gooti. Kallattii kanaan dhamaatii ta'u kamiifuu waan barbaachisaa kamuu gochuuf waldaa warra wangeelaa makaanii Yesuus Itoophiyaa hanqina malee hirmaachuuf dandeettis ta'ee qophii akka qabdu beeksisuu ni jaallatti. Waaqayyo biyya keenya haa eebbisuu. Hagayya 18 bara 2014 luba Dr. Yoonaas Giggazuu pirezidaantii waldaa warra wangeelaa makaanii Yesuus Itoophiyaatti. Nuuf diriirsi harka kee barruu keessa madaa qabu jaalalaan guutuudha seerri kee hiyyeessi sirkaa galaan dhabu daddarbannaaf jeppoon alagaa. Jireenya koo biyya baadannoo koo Waaqayyoo koo bu'uura jireenya koo biyya baadannoo koo Waaqayyoo koo kattaa koo seeneen keessaa bula gargaarsi koo achitti hangala kattaa koo seeneen keessaa bula gargaarsi koo achitti hangala. Abdiin jira abdiin jira gooftaa bira abdiin jira abdiin jira Yesuus bira abdiin jira gooftaa bira. Hallelujah.